Qabsoo butame. Qabsoo butame. Qabsoo butame. Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota chaanaalii DHTube. Akkuma hundi keenya quba qabnu dhiyeenya kana kitaabni iccitii masaraa mootummaa bulchiinsa bilxiginnaa saaxila afaan Amaaraatiin mata duree Yeeta Qallafee Tigil jedhuun barreeffamuun isaa ni yaadatama. Tibbana immoo kitaabni kun gara afaan Oromoottis hiikamee dhiyaateera. Nutis kitaaba kana isa afaan Oromootti jijjiirame namoota dubbisuun isiniif hin mijoofneef sagaleen qindeessinee kutaa kutaadhaan isin biraan ga'uuf qophii hunda xumuruu keenya yoo isinii ibsuun gammachuu guddaadhaan maarree isinis dalagaa keessan dalagataa imalarras ta'ee haala kamiinuu utuu hin daangeffamin iccitii kitaaba kana keessa jiru dhaggeeffadhaa isiniin jecha gamanumaan chaanaalii DHTube kanallee subscribe, like, share, invite fi yaada keessan immoo utuu of hin qusatin karaa komentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Biyya ormaa adhaquun naman dhibu galuun nama dhibai.